Bulchaanaan gosoota mukaa naannoo baddaatti baay'inaan biqilan keessaa tokko muka baay'ee cimaa yoo ta'u jirmi isaa yookiin hiddi isaa muramee yookiin babbaqaqeellee yoo dhaabame deebi'ee ni biqila yookiin hedduu ta'ee ol marga. Mukni kun baay'ee cimaa ta'uu isaatiin baay'inaan yeroo namni du'ellee shafaxaa godhamee yookiin boolla awwaalaa keessatti afaan boollaatiin cufamee biyyeen irra dacha'a. Mukni kun adda kan isa godhu iddoo fageenya biyyeen irra jirullee yoo jiraate barbaadee dacha'ee mukkeen garagaraa jalaalla'uudhaan ol ba'uudhaan haalli itti margutu jira biyyee barbaadatee. Yeroo baay'ee mukni kun mukni bilchaanaa jedhamu kun naannoo awwaalaatti baay'inaan argama. Mukni bilchaanaa mixii yookiin ilbiisotaan kan hin nyaatamne waan ta'eef baadiyyaatti ijaarsa manaatiif illee filatamaadha, itti fayyadamu. Mukkeen garagaraatu jira gosoota hedduu. Bilchaanaan egaa namoonni hedduu beekuu dhiisuu danda'u waan ta'eef waa'ee bilchaanaa isinitti hime.